ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله مبروك 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 ألف ألف مرة مبروك. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. مبروك أستاذ محمد بيان. بقى هذا منا هرايا فوتني بنية ديستني. مبروك بقى جمدني. جيت بونيا برشتا كلنا ما كل في سيسا بقى ربين هذا منا بريد وكا سني اسم بدأسي باتي رمضانا باتي جمتشو كيسا وان خيرين رمضانا كابو هند أرقدا ورزلاك يا وجنجراتو وركل في جمدي جراتو ربي سنها تاسسو بقى جمدني مبروك إسني جمن نجرا نمني إسني جمن هنجرو نمني هندو إسن جالتا amma booda gammachuu malee haadha manaa argattanii wanni isin ammaan booda miidiyaa irra boottanii hin jiru. Duraayyuu osoo hagaa waggaa kana guutuu boottan gizeen fuutanii alhamdulillahi wanni hunduu qooda rabbiiti. Hireen qooda rabbiiti jechuudha. Wanta namni niyyate sun hin taatu jechuudha. Waan rabbiin namaa qoode malee. Kanaafuu goota jaalalaati isin jechuudha. Nama jaalalaa fi wareegama hedduu kafalee jechuudha. Kanaafuu rabbiin haadha manaa gaarii, haadha manaa saalihaa, haadha manaa isin kabajju ka zarii aanaa ahli keessan kabajju ka hanga dhumaa isin wajjin jiraattu akkuma isin du'a malee humuu gargar nan baasu jettanii boonii barreessitan san isii fi jaartin haarawaa isinillee du'a malee humuu gargar isin hin baasina. Garuu akka kiyyatti osoo miidiyaa irra baasuu baattanii maaliifi namni nama waan namaan jedhu hin dhabu. Kana rabbi waliin isin haa bulchuu. Gammachuu keessan gammachuu zalaaqiyaa isa dullummaa arrii hanga dhumaa wajjin filattanii rabbi isinii haa taasisuu. Silaa miidiyaa irra fiddanii osoo dura miidiyaa irra fiduu baattanii baay'ee bareeda akka kiyyatti. Eega gootanii rabbiin isinii haa laaffisu. Haga awwala mushurraa haarawaa kana hanga waa hunda eenyu jettee amala keessan fudhattee amala ardaa fudhattee amala hundaa waa hunda barattee eegas yoo miidiyaa irra fiddanillee rakkoo hin qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala kiyya jalatti argamtan weelkaam ashamaa harka fuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessa. Egaa hordoftoota kiyya salaamtaa isin gaafachuu hin daganne. Hundumti keessanuu baga jiraattanii xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda hundumti keessanuu warroon jalqabarraa hanga ammaa na hordoftan baga jiraattan hordoftoota kiyya hedduunaaf galatoomaa ammallee laayikii sheerii godhaa. Warroon haarawaa taatanillee weelkaam ani haa dhufu baga nagaan dhuftanii chaayinaalli kun chaayinaala keessanii seenaa sabskraayibii laayikii sheerii godhaa na jajjabeessaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyya yoo viidiyoon kiyya isinitti tole jechuudha. Laayikii sheerii gochuun maatii naaf ta'a. Isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa waa'ee Muhammad Bayaanii haadha manaa haareya fuudhee jechuudha. Booniyyee dhiisee jira kalaas. Booniyyeen jechi isiin barreessite fuula feesbuukii isiit irratti namni hin argin hin jiru jechuudha. Nama feesbuukii fayyadamne yoo taate malee jechi isiin barreessite sun akka nama gaabbii qabuuti jechuudha. Maraa ofumaa gootee wanni gaabbitullee hin jiru jechuudha. Ustaazni kun wanni inni balleesse takkallee hin jiru jechuudha. Osoo inni balleessee namni hunduu isarra duula. Kanaafuu badii ka qabu booniyyee malee ustaaza miti. Isiidha namni narraa hiikii xalabate. Amma laayivii irratti nan jaaladhaa nama jecha namatti addaan nu baase malee ani isa hin jaaladhaa. Jecha namatti maal gootu maal namatti jireenya kan keessi jiraata. Jecha namatti addaan nu baase namni bar yoomiyyuu waan namaan jedhu hin dhabu. Yoo abbaan obsee jiraate malee ilmi namaa waan namaan hin jenne hin qabu jechuudha. Fedhu nama faarsaa fedhu nama qeeqaa waan fedhe namaan jedha ilmi namaa. Akka ilaallatu abbaa bultii lamaanii malee abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe dhimma namaatiif bultii ofii ka jaalatan hin diiganii duruma gubbarraan jirta. Gorsa baay'ee sii himnee jirra ittiin dhageenye malee itti yaadii jecha namaatiif bakka hin kenninii. Isin hundumti keessan warroonni bultii qabdan jechuudha. Jecha namaatiif gonkumaa bakka hin kennina. Abbaa manaa keessan jaalattan taanaan abbaa manaa keessan san qabadhaa isin kabaja isin jaalata isin horata taanaan
abbaa manaa keessan san qabadhaa jiraadhaa malee jecha namaatiif jecha abbaa manaa keessan hin hiikinaa jarjartanii jechuudha. Amma booniyyeen gaabbiteetiniin jirti jechuudha. Erga ustaaz Muhammad Bayaan fuudhanii gaabbitee jirti jechuudha. Dura isii homaa ittiin fakkaanne anka jedhu boonii dhaabbatee hafuu barbaadde egaa kan leenci dhiise sareen lafaa kaafti jettee koomantii fuula feesbuukii keessa irratti barreessite jechuudha. Yani idme likkii jaalaluma keetiin boonii akka ustaaz Sheeyini Roobee baanu boonii harbaan boonii kamsaan boonii jum'aan boonii jedheetumaan dhaabbatee hafuu akka barbaadde moo maal jechuudha jechi akkana ofii dhiiste ofii nagahee likaanarraa buuftu malee likaanarraa hiitu malee osoo ansii jecha maraadhee ansii malee hin barbaadu si malee hin fuudhu durbu shawaa akkasii osoo waa meeqa siin jedhu osoo waa meeqa siif jecha bara wareegama hedduu kafale ustaaza jaalalaa ustaaza goota jaalalaa itti jechuudhaan maqaa moggaaseef jechuudha. Dhugama isiniin jedha jaalalaa fi jecha waa hedduun inni hin ta'in hin jiru jechuudha ustaazni kun jechuudha. Kanaafuu waan ati kalee itti safte inni dubartiin biraan fuudhu seete moo yoo inni akkanatti halkanii guyyaa sababaa kee booyee sababaa kee arrabsamee miidhamee hoggaa guutuu miidiyaarra akka hin taane ta'e hanga qabrii dirasii deemee booyee du'a kadhatu fa'aa ga'ee jechuudha sababa kan kee. Kuni martuu akka kana godhe maali jaalala keeti. Ati garuu jaalalli inni siif qabu kun gowwaa sitti fakkaatee jechuudha. Kanaafuu osoo itti duruma itti yaadde erga inni fuudhee amma komantii akkanaa fuula feesbuukii keessa irratti barreessuun uummata akka faayidaa hin qabu. Eega bineensi taree sareen duuttii jedha. Eega wanni taree jecha akkanaa kana barreessuun maal faayidaa takka illee hin qabu. Duruma itti yaaduu barbaachisaa osoo waa hin balleessine jechuudha sirriitti. Osoo namaan hin mari'anne waan tokko mataa ofiitii yoo mari'atan borullee nama hin gaabbisiisuu jechuu barbaadeeti. Waa'ee sirna Muhammad Bayaaniitirra baga gammaddanii ka arrii wajjin filattanii ka ilmaan hedduu wajjin hortanii ka enga isa dhumaa wajjin hin jiraattanii jaalala keessan jaalala gammachuu isiniif haa ta'u. Gaa'illi keessan gaa'ila gammachuu isiniif haa ta'u. Baazar ramadaanaa waa hunda haala muraada keessan haajaa keessan walitti isiniif haa qabu baga gammaddanii mabruuk alaykumaa wajamaa baynakumaa baarakallah alaykumaa wajamaa baynakumaa bilkhayr baga gammaddanii mabruuk alf marra mabruuk isiniin jennee jirraa ustaaz Muhammad Bayaan baga gammaddanii baga itti geessanii rabbiin haadha manaa gaarii isiniif haa taasisu ka itti qabbaneeffattan ka itti gammaddan ka alaamanni toluu rabbi isiniif haa taasisu. Akkasii viidiyoon kee har'aa kana fakkaataa waan na dhageeffattanii fi hedduunaaf galatoomaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii hordoftoota kiyyaa.